Fahimtoota daawwattoota chaanaalii Akka Ingiliffaa Oromic. Akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii baga jiraattan guyyaadha. Barumsa tensii barataa jira actually tensii keessa tensii kunnaffara jira part 10 jechuudha. Is about future continuous tense jechuudha. Future continuous tense maalidha? Structure isaa akkamii, formula, usage, faayidaan isaa maal akka ta'ee fi haala kamiin sentence tokko sentence biratti akkamitti akka jiramuun Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Akka English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how you all doing? You okay? I hope so. Today I got half just grammar class. It's about new topic. It is about future continuous tense. Now, today we're gonna have what is future continuous tense and what is the structure, the usage of this tense. And try to be with me until the end of my video, and I hope you will understand what I'm going to teach you guys. So, please don't forget to subscribe, like, share my YouTube channel too. Kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Akka Ingiliffaa Oromic. Akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii baga jiraattan guyyaadha. Barumsa tensii barataa jira actually tensii keessa tensii kunnaffara jira part 10 jechuudha. Is about future continuous tense jechuudha. Future continuous tense maalidha? Structure isaa akkamii, formula, usage, faayidaan isaa maal akka ta'ee fi haala kamiin sentence tokko sentence biratti akkamitti akka jiramuun walumaa ilaala jechuudha. Hanga xumura sagantaa kiyya tokko immoo barumsa kiyyatti na wajjin turaan yeroo hundayyuu affeeraa kiyya akkasumas immoo chaanaalii kiyya subscribe godha, like godha, share godha. Mo like babbaisa yeroo ilaaltu tokko like gootu malee ilaaltee keessaan bahin jechuudha. Kanaaf haa gandeettan ni bira dhaabanna. Okay, barumsa keenya kanadha barumsa waa'ee futureeti. Actually waan isin beeku qabdan grammar yeroo bartan tense isin baay'ee irratti focus gochuu qabdan. Yeroo baay'ee kan haasaa keessatti illee itti fayyadamnu tokkoffaan simple present tense dha. Lammaffaan immoo present continuous tense dha. Sadaffaan immoo simple past tense dha. Afraffaan immoo past continuous tense, shanaffaan immoo simple future jechuudha. Kanaaf ennaan teessoon immoo akka present perfect, past perfect, akkasumas immoo future perfect, future continuous tense, future perfect continuous tense kunniin baay'ee haasaa keessatti ittiin fayyadamanii garuu ammoo beekuun barbaachisaa jechaaf malee fata irratti illee qormaata irratti illee baay'ee waan dhufu hin jiru. Tensiin beezin tensiin beekamaa jedhamanii kan beekamu tensii shan qofa jechuudha. Tensi shanii kana immoo sirriitti beekuun isirratti dirqama jechuudha. Kanaaf ennaan haa ta'uti tensii kana kudha lameenuu fixnaa. Kanaaf ennaan kunnaffaan maal jedha future continuous tense. Amma booda tensii lama nuuf jechuudha. Achi booda immoo exercise isaa yookaan immoo barumsa gaafiiwwan ministirii dalaguuf deeme jechuudha. Na wajjumaan turtan jechuudha. Okay, mee formulaan yookaan immoo structuring tensii kana maalidha? Structuring yookaan immoo formulaan tensii future continuous tense dha. It is subject tokkoffaan subject dha. Plus will be. Here is will be. Plus verb 1. Here is main verb. Verb 1 dha. Plus ing formula. Plus object jechuudha. Akkuma maqaa isaa future continuous tense. It's talk about continuing in the future. Akkuma maqaa isaa maal ofirraa qaba? Continuous tense formula ofirraa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu tensii kan ittiin ibsamu yookaan immoo in this tense we use tensii keessatti waan ittiin fayyadamnu tokkoffaa will be jechuudha. Formulaan keenya maalidha? It is will be or you can say shall be. Okay? We can say shall be, will be, or you can say lamii kana fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf ennaan eega kana beektanii booda itti aansinee maal beeku qabna? Verbiin keessa yeroo hundayyuu maal ta'uu qaba? Your verb is always within what? Within ing forms. Yeroo hunda verbii keenya maalidha? Ing form jechuudha. Cause yeroo continuous jedha. Ing form qaba jechuudha. As dura maal baranne? Siin barante present continuous tense illee continuous tense qaba. Past continuous tense illee continuous tense qaba. Yeroo dabrii keessa kan dalagamaa ture. Kunillee ammoo future itti wanta dalagamuu deemu jechuudha. Yookaan immoo fuulduratti yookaan immoo future kennatti wanta dalagamuu deemu kan ibsa jechuudha. Kanaaf ennaan kun structure isaati. Eega structure ilaalle booda immoo definition yookaan immoo akkaataa itti message isaa yookaan immoo tensi kun maal akka ta'e kan itti ibsu asitti definition xiqqaa isaa isin ibsa. Innis maal jedha? Faayidaan tensi kanaa it's used to express ni ibsa jechuudha. It's used to express action gocha ibsa jechuudha. Gocha kamii ibsa? It's a kind of action that will be ongoing.
The action will be ongoing or happening in the near future jechuudha. Gochi wayii funduratti kan raawwatamaa jiraatu isaa agarsiisa jechuudha. Funduratti maal ta'uu deema? Raawwatamuu deema jechuudha. Garuu afaaniin dubbattaa garuu ammoo gochiti maala? Funduratti raawwatamuu deema jechuudha. Maal funduratti raawwata? Fakkeenyaaf bor yeroo akkana maal gochuu deemta? Galgala kana maal gochuu deemta? Kuni maalidha? Kuni future continuous tense jechuudha. Future continuous tense jechuudha. Kanaaf ennaan example isaa maalidha? He will be eating. Inni nyaachuuf deema. He will be eating. Inni nyaachuuf deema jechuudha. Gara nyaataa deemaa jira jechuudha yookaan ammoo he will be eating. He will be formulaan keenya maalidha? Hin keenya sabettidha. Akkasumas immoo will be keenya formulaadha. Then verbiin keenya itidha. Verb one'dha. Ing form keenya immoo agarsiisa. Formulaa keenya wajjin agarsiisa jechuudha. Kanaaf ennaan he will be eating. Inni nyaachuuf deemaa jechuudha. Inni nyaataa jiran jennu. Inni nyaataa jira jechuudha. You can say he is eating ennaan. Kun ammoo he will be eating. Nyaachuuf deemaa jira jechuudha. Yookaan ammoo nyaatuuf deemaa jechuudha. Kaitaan ammoo I will be writing. Nooti yookaan ammoo waa wayii barreessuuf barbaada. Yookaan ammoo waa wayii barreessuu deema jechuudha. I will be writing something. I will be writing my note. Fakkeenyaaf amma maal jedhama sin jedhe fakkeenyaaf what will you do this night yookaan ammoo tonight namni jedhu gaafate. Okay? What will be do? Okay? What will be doing this night? Namni tokko gaafa kana si gaafate. Hey bro, what will be doing for this night? Or tonight also just I will be writing my note chundeta. Yookaan ammoo I will be watching movie chundeta. Akkaataa deebii kennan jechuudha. So gaafateef deebii isaa I will be writing jechuudha. Waa wayii barreessuu deemtee haala kana example kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay, the next one is here is faayidaa isaati. Asittilee almost ibsa jira. Faayidaan tensii kanaa guddaan to tell a continuous action or a continuous activity in the future. Wanta gara funduratti raawwatamuu deemu ka ittiin ibsine future continuous jechuudha. For instance, here example, she will be writing for us. She will be waiting for us. Isheen nu eegaa jirti. She will be waiting for us. Isheen nu eegaa jirti. Haa deemnu. Can say the next one is they will be arriving tomorrow. Isaan bor dhufuuf deemaa jiran jechuudha. Isaan bor dhufuuf deemaa jirani. They will be arriving when? Tomorrow. Bor dhufuu deemaa jiran jechuudha. Isaan bor dhufan akka jedhamu jechuudha. Isaan bor dhufuu deemaa jiran jechuudha. Akkasumas immoo this time tomorrow we will taking what? The exam. Nuti bor yeroo kana qormaata fatanaa yookaan immoo fudhataa jirra jechuudha. This time tomorrow bor yeroo kana jechuudha. This time tomorrow we will take the exam. This time tomorrow we will be taking what? The exam. Borii yeroo kana qormaata yookaan immoo fatanaa fudhachaa jirra jennee haala kanaan ibsuu hin dandeenye. Waan isin beeku qabdan he can future continuous tense, future perfect continuous tense akkana jedhamee hiikuun baay'ee nama rakkisa. Baay'ee ulfaata jechuudha. Garuu immoo waan isin irratti focus gochuu qabdan maalidha? Structure fi faayidaa isaa hubadhaa malee kunniin faayidaan isaa akkaataa afaan Oromoo ittiin ibsan baay'ee rakkisaadha. Kanaaf ennaan mee faayidaa isa lamaffaa laalaan wajjin tura. Okay, mee faayidaa isa lamaffaa haa laallu. Faayidaan isa lamaffaa yookaan immoo tensii kanaadha. Almost tensii jalqabaatiin faayidaa jalqabaatiin waluma fakkaata. To talk about an action in the future which are already planned or expected to happen. You see guys, it's expected to happen. Faayidaan lamaffaadha. Waa'ee gocha gara funduratti raawwatamuuf deemu jechuudha. Waa'ee pilaanii jechuudha. Yookaan immoo akkas gochuu deemaa jira jechuudha baaddee tensii future continuous tense illee fayyadamuu hin dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf I will be staying in Adama till Friday. Hadhumas teettee magaalaa mukee keessa teettee Adama haga ganaa turettuu dandeetta jechuudha. Gara immoo eessirtaa yookaan immoo asuma irta jechuudha. Ganaa bakka kana irta jechuudha. Bakka yookaan bakka teetu kana irta jechuudha. Yoo biyyi kee roobe ta'e roobe irta jechuudha. Yoo immoo finfinnee ta'e finfinnee irta jechuudha. Achi deemtee pilaanii kee fuulduraa kaa'atte jechuudha. Kan jechuun maal jechuudha? I will be staying in Adama till Friday.
Yookaan immoo magaalaa keessa tursanii magaalaa haaraa wayyoo dhaqxee magaalaa keessa guyyaa haganaaf ture jechuudha yoo barbaadde you can say I will be staying in Adama till Friday. Yookaan immoo I will be staying here maybe for 5 days. Or you can say I will be playing football, or you can say I will be just studying studying English language for 6 months. Okay, Ingiliffaa ji'a jahaaf barachuu deemaa jira. Yoo ta'e haala kanaaf sun jechuudha. Kanaaf ennaan she will be meeting me tonight. Ishiin galgala kana na arguu deemaa jechuudha. She will be meeting me tonight. Kun maadhaa plan jechuudha. Kunillee planidha. Kunillee plan jechuudha. Kanaaf ennaan she will be meeting me tonight. Ishiin galgala kana na qunnamuu deemaa jechuudha. Okay, a new teacher will be coming soon. Barsiisaan haaraa dhufuu deemaa jechuudha. Yookaan immoo deemaa jira jechuudha. The new teacher barsiisaan haaraa jechuudha will be coming soon. Barsiisaan haaraa yeroo muraasa booda yookaan immoo yeroo asaana kanatti ni dhufa yookaan immoo dhufaa jira jechuudha. Kanaaf ennaan gochichi hin raawwatamne fuulduratti raawwatamuu deema jechuudha. Kanaaf pilaanilee itti fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Okay, kaitaan immoo kilaasiin dhuma walumaa galatti waan isin qabachuu qabdan dhumarratti summarize godhee isin hima. Kaitaan immoo affirmative, negative question jechuudha. Hima affirmative kenna gara negative akkamii jira, negative ammoo gara question akkamii jira jechuudha. Walumaa galatti affirmative jechuun kun hima kana I will be staying, she will be staying, he will be staying, you will be staying, they will be staying. Okay, I will be staying as turaa jira yookaan immoo as ni turaa yookaan immoo as tura jechuudha barbaadde I will be staying. Yoo ammoo hin turuu barbaadde immoo you can say I won't be staying. Yoo ammoo gaafachuu barbaadde immoo will I be staying. Walumaa galatti asitti negative goota kuni will not jechuudha. Haala kanaan barreessee jira. Will not jechuun gabaabinaan form short form samaadha. Won't jechuudha. Won't jennaa jechuudha. Kanaaf ennaan I won't be staying or gaafachuu immoo will I be staying as haa turuu jechuudha. Akka waan jedhamu jechuudha. Walumaa galatti kunniin affirmaatividha. Kun immoo maadha? Negative isaati. I want to be staying, she won't be staying, he won't be staying, you won't be staying, and they won't be staying. Gaafa gaafii kun immoo will kan ala baafnee sabeetti taasisnaa jechuudha. Kanaaf will I be staying, will she be staying, will he be staying, and will you be staying, and will they be staying. Jennee haala kanaan gaafii gochuun dandeenya. Walumaa galatti gaafii kun will kan ala baafnee sabeetti taasisnaa jechuudha. Kanaaf will I be staying yoo ta'e deebiin isaa yes you will. Short form isaa you can say I mean tax question yookaan immoo yes no question jechuudha. Yes you will ennaani. Yoo negative immoo no you won't jennaan jechuudha. No you won't jennaan jechuudha. Kana hundayyuu akkaataan illee will she be staying? Yes she will. No she will not jennee haala kanaan deebisuu hin dandeenya jechuudha. Walumaa galatti future continuous tense baay'ee tense baay'ee reeridha. Itti fayyadamarratti baay'ee agasmaraa miti. Walumaa galatti waan isin tense kana qabachuu qabdan tokkoffaa structure formula isaati. Formulaan tense kanadha. Sabettidha. Eegas immoo will be dha. Eegas immoo verb one dha. Eegas ing formidha. Eegas immoo faayidaan isaa akkuma isin agartan kana is expressed to is expressed about future action yookaan immoo when the action is ongoing jechuudha. Gochi wayii continuous raawwatamaa kan jiru kan ittiin ibsa jechuudha. Tense kana jechuudha. Example muraasa ilaalee jira. Akkaataa affirmative itti jijjiiramu ilaalee jira jechuudha. Walumaa galatti tense kana wanni baay'een turree fi faayidaan isaa baay'ee xiqqaa fi Ingiliffaa keessatti baay'ee bakka hin qabu waan ta'eef qofa malee osoo tense biraa ta'e osoo faayidaa hedduu qabaate haala gaariin isin barsiisa. Kanaaf barumsi yaadhaaf qopheesse isin dhiyeesse kana fakkaata. Yeroo itti aanu tense future perfect ni baranna. Then agachitte mo nagaan naa tura. Love you all.